hayyuu maanajimentii tokko waa'ee yeroo akka barsiisu fakkeenya inni fayyadame tokko isiniif qotuu barbaada. Baaldii tokko fuudhee dhagaa gurguddaadhaan guute gara barattoota isaa garagalee baaldiin kun guute moo hin guunne jee gaafate. Barattoonni hin guunne jaanii sagalee tokko deebisaniif. Barsiisaan kun ammas cirracha hammaaree baaldii kanatti neenaan cirrachi dhagaa jittuun gad dabraa gara baaldii jalaa gabbu'e. Barattoota baaldiin kun ammoo guute moo hin guunne jee gaafate. Barattoonni gariin guutee jira jaa cinaan immoo lakkii hin guunne jaanii deebisan. Barsiisaan kun yeroo sadaffaaf biyyee hurraa fidee baaldii kanatti naqe. Biyyeen dhagaa gurguddaa fi cirracha kana dabartee gara hudduu jalatti gabbuute. Hiikaan fakkeenya kanaa maalii jee barattoota gaafate barsiisaan kun. Barataan tokko dafee harka baasee hiikaan fakkeenya kanaa salphaadha. Hanga fedhallee jireenya keenya keessatti dhiphinni yerootii fi wanni hojjenne hedduu taatullee carraa arganne hundatti fayyadamne jii biraa hojjechuu ni dandeenya jechuudha natti fakkaate jeega. Barsiisanitti hiikaan barataan kun itti kenneetu dogoggora akka ta'e himee fi hiikaan fakkeenya kanaa jireenya keenya karoora fi tartiiba yoo gaggeessuu hin dandeenye qixa sirriitti yerootti fayyadamuun akka hin danda'amnedha jeen. Baaldiin guutuu jireenya ilma namaatiif yeroodha bakka bu'a. Dhagaan gurguddaan abjuu gurguddaa ilmi namaa jireenya isaa keessatti milkeessuudhaaf yaadu. Cirrachi immoo karoora faayidaa jiddu galeessaa ilma namaatiif qaban yeroo bakka bu'u. Biyyeen immoo gocha faayidaa xixiqqoo ilma namaatiif qaban bakka bu'a. Kanaafuu jee barsiisaan kun osoo dursee biyyee hurraasan baaldii kanatti guute silaa dhagaa gurguddaa fi cirracha kana hin fuudhu ture. Bakki abjuun ilma namaa gurguddaan qabatu sun faayidaa xixiqqoo guyyaa guyyaatiin qabamti ture. Kanaafuu arrumarraa murtee tokko murteessuun barbaachisaadha. Jireenya keenya tartiiba barbaachisaadhaan kaa'uu qixa sirriitiin immoo yerootti fayyadamu. Viidiyoolee daqiiqaa muraasa keessatti ilaalcha ilma namaa jijjiiran hedduu argachuudhaaf yuutuubii sabskiraayib godha.